beekamu baala qullubbii goggogaan jira jechuudha. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti rabbii galannaa ta'u sinillee lafa jirtanitti nageenyi jaalalli waaqa isiniif haa baay'atu sinin jedha. YouTube koo subscribe like share na gochuu hin dagatiina walaa jajjabeessinu walaa guddisnu wal malee maal qabnaa kuma gartanii wayii kanatti tumadhee jechuudha. Ani warroonni maashiniin daaku simbira jiru itti daakachuu dandeessu jechuudha. Hankoo tokkumadha. Yoon itti daakee monna lolti jaartiin kun hidheetananii akkanatti tumadhee jechuudha. Lafa baala qullubbii gubbeetanii kanatti immoo waan an dabalee itti hojjetu amma agartu jechuudha. Masaa wajjumaan ilaalla bu'aa isaas. Shufadi baala qullubbii fi irdiidha jechuudha. Kanatti gurraachu kana gaa buqqee mataa keenyatti dibannee sukkuumna jechuudha. Galee aniin hin daakama ture ani immoo waan itti daakamu waan hin jirreef ka bunaadha. Buna balleessa booddee dheetanan dhiise warri maashinii isaa qabdan daakachuu dandeessu jechaadha. Kanaafuu hojjetadha. Yeroo hojjettan immoo erga gugubdanii booda irdii xiqqoo ishee dabaltu hin gugubdu. Sanii booddee zayituun itti naqxaniitu xiqqoo ishee danfa jechuudha. Zayituun faana wal makame danfa. Sanii booda kana isinii fakkaata. Sanii booda buqqee mataa keessanitti dibattanii maasaajii godhattu. Sa'aatii tokko irra keessanii immoo miiccitu jechaadha. Darbii mataan keessanillee hin gurraacha. Foroforii yoo qabaattanillee foroforii isinirraa balleessa. Waa baay'ee fayyada. Siniin jedha warri mataan keessan bubuqqa'ullee kana godhadhaa itti fayyadamaa siniin jedha.